Ashama arkafune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti naada qabu. Egaan daawwattoota keenya oduu ajaa'ibsiisoo isinii qaba. Keessumaayyuu nama beekamaa cimaa fi kabajamaa yeroo ammaa kanatti gaazexeessaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een qindeessu kan saba Oromoo biraa jaalatamaa ta'e Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmaa miidiyaan Chaayinaa guddaan tokko badhaasa namoota 3,000 filate keessaa tooppii 200 keessa sagalchee badhaasee jira. Innis media CGNT jedhu wayitu jira. So namni kun jabaa sabaati akkamitti akka badhaafame maal hojjete akkamitti sabeekuu danda'an kan jedhuu fi kanneen biraatti irraa kan isin odeessu ta'a. Akkasumas immoo guyyaa kaleessaa akkuma beekamu bulchiinsi magaalaa Finfinnee kaabinee haaraa akkasuma kantiibaa filatee jira. San keessaa namoota paartii biraa ta'an keessaa paartii Izeemaa fi paartii Amaaraa tokko keessaa nama lama fudhatee jira jechuudha. Akkasumas immoo akkuma beekamutti guyyaa dheengaddaa naannoon Oromiyaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa deebi'anii muuduu fi kanneen biraatirraa kan isinii dubbadhu ta'a. Hanga xumura qophii na waliin turaan affeerraa kooti Arreedii Adam Tuubii namoonni chaanaalii keenya faarataata subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan waa'ee Guyyoo Waariyootti deebina. Guyyoo Waariyoo nama miidiyaa OMN kana utubaa cimaa ta'e qabee deemudha. Akkasuma joornaalistii cimaadha. Kana hundi keenya beeyna. Tokkoffaa ciminni isaa hamaadha. Lammaffaa sagalee isaa akkasiin beeytan sanitti nama harkisa. Gaafa OMN irratti Guyyoon dhufe jedhame miidiyaan kun garmalee ho'a. Maaliif loqonni isaa hedduu namatti tola. Akkasuma dandeettii dhiyeessii adda addaa kana haala ajaa'ibsiisaadhaan danda'a jechuudha. Miidiyaan Chaayinaa guddaan tokko akka tasaa CGNT moo waal jedha waan akkasiiti. Addunyaa kanarra namoota gaazexeessitoota qopheessuu danda'an ciccimoo gaazexeessaa waa dhiyeessan ciccimoo jedhame nama 3,000 filate. Nama 3,000 keessaa Guyyoo Waariyoo mootu warroota tokko haga 200 jiran keessatti hirmaatee badhaasni fudhatee jira jechuudha. Kana jechuun kaadhimamuudha. In kaadhimame badhaasa kana kaadhimamuu jechuun sadarkaa addunyaatti miidiyaa Chaayinaa kanaan waan salphaa isinitti fakkaatin isa Guyyoo jireenya baqaa keessatti hanga kana ta'ee dhiisitiniin sadarkaa Itoophiyaatti wanta akkanaa hin jiru. Miidiyaan argitee namoonni akka gaazexeessitoota joornaalistiin biyya keenya keessatti hin badhaafamanii waan akkasii ka jedhu dhagayees argees hin beeku. Inumaan beekaman dursuma. Maaliif Guyyoon nama BBC Afaan Oromoo keessa hojjechaa turedha. BBC keessa jechuu kiyya. BBC kam akka ta'e garuu I don't know. BBC keessa hojjechaa akka ture amma duran beekama nama ogummaan isaallee joornaalistiidha. Namni kun nama jabaadha dhugumatti. Dandeettii dhiyeessii akkatti ni qabu. Saba isaatiif argite osoo hin gurguramin lammii kiyya bira dhaabbadhee gabrummaa wajjin habbuuqadha jedhee jireenya baqaatti of dabalee amma saba isaatiif akka nama biyya jiruutti hojjechaa jira jechuudha. OMN irratti haala ajaa'ibsiisaa ta'e dhiyeessii adda addaa keessayyuu gabaasaalee biyya alaa kana haala baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'een nuuf dhiyeessa jechuudha. Kanaaf sagalee isaa bareedduu sanii fi dandeettiin inni itti dhiyeessu anis asumaan odoo hin dinqisiifanne biran darbu namni kun jabaadha. Jabinni isaa baay'ee tokko natti tolee jira. Oromoon gaafa akkatti jabaatee arginu caalaa wanti nu gammachiisu hin jiru jechuudha. Maaliif hojii saba isaa osoo hojjetu ni dorgommiif osoo hin taane saba isaatiif hojii gaafa hojjetutti addunyaan madaala keessa galchiti. Namni kun keessayyuu dhiyeessii biyya ala dhiyeessaa akkasumas immoo OMN irratti odeessaalee torbanii waan jedhamutu jira. Odeessawwan kana walitti waan torbeessan keessa taa'ame walitti qindeeffatanii haala ajaa'ibsiisaa ta'een hawaasa biraan gahan jechuudha. Kanaaf congratulation baga gammaddee jabaa ilma sabaa kanaa olitti addunyaa irratti akka tokkoffaan dorgomtu abdii guddaa sana kenna jira jabaadhu jennaani. Egaan kan itti aanu daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti guyyaa kaleessa bulchiinsi magaalaa Finfinnee kaabinee haaraa muude namoota hedduu kan muudan keessaa paartii Izeemaa fi paartii Amaaraa tokko wayii haala ajaa'ibsiisaa ta'een nama lama keessaa fudhatee jira. Paartii Biltsiginnaatiin ala jechuudha. Akkasuma Adaanech Abbabaa deebiseetumaan yookaan Xilaayee Yaamii kan ofiin jette amma dura Xilaahuun jedhanii ni foggoranii kantiibaa magaalaa Finfinnee gochuudhaan muudee jira. Asirratti maaltu natti dhagahame Oromoo paartii keessaa dhiibanii yookaan filannoo keessaa isaan dhiibbatanii har'a alagaa ofitti firoomsanii aangoo muuduun kun baay'ee sitti dhagahama jechuudha. Baay'ee dhugaa rabbiitti
paartii hambaa Izeemaa keessaa namni fuudhee bulchiinsa magaalaa Finfinneetti muudu jechuun Oromoodhaaf boota akkamii akka isaan qaban fi saba biraatiif iddoo isaan qaban madaaluun sin rakkisu jechuudha. Isumaayyuu immoo muudamni isaanii waan dura lafa jalaan fixatan miidiyaa tasbanee kijibanutti oofan jechuudha. Maaliif bulchiinsi magaalaa Finfinnee amma namitti suni haga Taakkalaa Uumaa waa tokko Oromoodhaa goote jechuu hin danda'amu. Amaara jala eegee ofii raasuu malee amma Taakkalaan gizee ofii jiru san hanga fedhe afaanii waan birallee haasa'u malee namoota Oromoo hedduu qubsiisee hedduu koondominiyeemii kennee fi Finfinnee kana Oromoo urgeessee ture. Tuni namittiin garuu waa takka erga isiin gaafa dhufteeti Oromummaan Finfinnee keessatti calaqqisu takkaan argine. Takkaa sirna isiin gaarii gootee Oromoodhaaf bakka gaarii dhaabbattee waa'ee Oromoo isii dubbattuun arginan takka. Sirna isii kana keessatti ammallee isima deebi'ee dhufe. Amaara biraa jaalatama guddaa fudhatteerti. Maaliif akka Taakkalaa san isaan hin dhiibne. Taakkalaan sirritti jara dhiibee Oromoo hammataa harkisaa dhufee ture. Isinii galee iddoo Oromoon argamu hedduutti argamaa ture. Tana namitti takkaa bakka Oromootti argee hin beeku. Takkaa isii bulchiinsa magaalaa Finfinnee irra taa'ee afaan Oromootiin waan gaarii uummata kanaa dabarsitee abdii uummata kanatti hortus argees dhagees hin beeku jechuudha. Tun namittiin ergamtuu hamtuudha. Gartee Abiyyi kanaaf muudama kenneef. Shimallisiin immoo deebi'ee waan pirezidaantii isa godheef namichi waa takka ofiin dubbatu. Yoo dubbate oofsaayidii seena. Waan hin ajajee magodha. Argite waan beeku namichi gowwaadha. Shirallee beeku akka namaa sana oma jedhanii fudhateetuma deema. Kanaaf deebisee taayyeen kanaaf waan akkasiisan kee bakka kanatti taayyeen sun jabaadha beektaa. Saba kana dabarsallee kennuun barbaadu akkasuma immootu hangollee gadhiisuun barbaadu. Waa lama inni beektaa. Dhugaa tanallee hin jaalata. Jibbiinsa illee hin qaba inni rakkin isaa. Taayyeen rakkoon guddaan inni qabu jibbiinsa fi hinaaffaa hayyoota irratti qaba. Saba garuu dabarsee hin kennu. Isa irratti dheengadda akkuma isin argitan mormiin uumamee jechuudha. Kanaaf mootummaan bilchiginaa namoota ofii barbaaddu hunda bakka barbaaddu kaattee akka meeshatitti ergachuudhaaf haala isii mijeeffatteerti. Oromoon immoo ammas akkuma isin argaa jirtan kana irriba keessa jira. Mee hundumaafuu rabbi nagaadhaa haa godhu. Irreechi akkuma isin argitan guyyaa har'aa abbaa gadaa haadha siinqee jaarsolii biyyaa fi kanneen kana fakkaatan waa'ee irreechaa nageenya irratti dubbatanii jiranii nutis immoo irreecha nagaa wanta akkasii akka ta'u barbaadnaa jeequmsi hin barbaachisu. Maaliif lubbuu wareegama bu'aan qabne nu baay'isiisuurra nagaan Oromummaa ofii faaya ofii agarsiisanii qa'ee ofiitti deebi'uunis waan guddaadha. Haa ta'uti mootummaan kun akkuma isin argitan diinatti baay'atee jira. Diinota itti baay'atan kana qolachuudhaaf wanti inni gochaa hin jirre hin jiru garuu baay'ee danda'an jiru. Woboon asiinitti muddaara, juuntan asiinitti muddaara. Waa hedduu xiqqoo haala uummata keenyaa kanatu laaffifate malee mootummaan karaa hamaarra jira jechuudha. Hundumaafuu rabbi nagaa haa godhu. Hayyoota keenyallee bakka isaan jiranitti nagaa isaaniif haa godhanii ganda daawwattoota hordoftoota keenya odeessaan gaggabaaban ammaaf qabu kana fakkaata. Turtii gaarii na wajji gootaniif galatoomaa isiniin jedha. Nagaa irra naa turaa isin jaaladha isin kabaja. Viidiyoo biraatti walitti deemna. Ciao.